Arra mata dureen ani fudhadhee dhufee teelee keenyatu iskaamii ta'e moo maafiyaa kan biraatu yookaan dhaabbata biraatu yookaan nama dhuunfaatu maqaa teeleetiin iskaam godhaa jira. Mata dureen koo kana. Gaaffiidha mata dureen koo. Teelee Itoophiyaatu iskaam nu godhamoo uummata biraatu yookaan hattootatu maqaa teeleetiin daldalaa jira kan adda baasuu danda'utu nurra jira. Waa'ee teeleetu tuun hin ce'in fuuldura waan iskaamii kanarraa waa xiqqoo isinii dubbadha. Yoo xiqqaate waggaa 10f waa'ee hojii warra iskaamii kana ilaalee jira. Baay'ee gaafan ilaalu hojii isaanii laayiniirra galeen ilaala, keessa galeen ilaala. Waan isaan hojjetan. Offlaayinii iskaam warra nama godhan, onlaayinii iskaam warra nama godhan hunda ilaaleera. Warri offlaayinii iskaam nama godhanii maqaa wayii tokko dhaatanii sitti dhufu. Mana gurgurra siin jedhu, lafa gurgurra siin jedhu yookaan immoo albuuda wayii argame siin jedhu, waa binnee dabarsina siin jedhu, qoricha daldalla siin jedhu, waan ta'e qabatanii iskaamsi godhu. Dhugaadha seetati. Dhugaadha seetati. Yookaan akka sheerii sitti gurguru wayii. Kan isin ajaa'ibu dhaabbatoonni ayyama baafatanii hojjetan baay'ee isaanii iskaamii akka ta'an shakkiin qabaatina. Waa coccoratanii achii badu. Ilaa seera qabeessa bara. Seera qabeessa. Inumaa birrii 10,000 walitti buusaa akkana godhaa isiniin jedhu. Kana hojjennaa dhagaa kasalaatu argame, akkanootu argame, iddoo akkasiitti isa baasuudhaan birrii 10,000 walitti fidaa jedhanii nama 50 faa gurmeessu. Sooromuuf jettaa jechuudha dhagaa kasalaatu daldalama waan ta'eef. Hayyeette gaafati gadi baatee qarshii 10,000 itti geessitu mana qopheessaa deemaniitu isuma dhugaa jechuudha. Mana qopheessaa deemaniitu waliigaltee mallatteessu. Seerumaan jechuudha. Isa booda ati gaama kun seera qabeessaa jettee ilaalta. Akka kanaan nama 50 yoo xinnaate isaan giruuppii 100 giruuppii 200 ijaaru jechaadha. Isumaayyuu immoo dallaalaa qabu. Dallaalaa qabu isaanumtu. Maafiyaan akkasii kun dallaalaa qabu tokkoffaa ayyama qabu. Ayyama isaanii sana agarsiifatanii biiroo keessa taa'u. Warra akkasii hunda isaanii keessa deemen ilaaliyan. Nama abaluun dabalii nuu fidi, abbaa qabeenyaa akkasii nuu fidi, iskaavaaterii nuu fidaan immoo lafa akkasii qabna, birrii miliyoona mana nu gargaara gaaffii akkasii naa dhiyeessaniiru ana. Birrii 10,000 sanas nyaatamee dhuma laaleera waan hunda jechuudha. Waan isaan hojjetan kan. Kanaafi maafiyaa ayyama qabduu jedheen moggaasee jechuudha isaaniin. Maafiyaa biiroo banatee taa'u. Akka carraa ta'e gurbaan tokko naman beeku naannoo Lidataa kanatti Finfinnee keessa naannoo Lidataatti biiroo banatee taa'a. Isuma dhugaa sa'aatii 1-2 biiroo isaa keessa ture isa laaleera. Oromiyaa keessa bakkitti nama hin kurfeessine hin jiru. Bakka albuudiin jirres hin jiru. Jimmaa jira, Wallaggaa jira, Harargee jira. Maaliif naannoodhuma isaaniitiin isaan kurfeessa waan ta'eef lafa keessanirraa wanta akkasii argameera kottaa kurfaa. Hunduu dhufee kurfaa jechuudha. Hunduu dhufee gurmaa jechuudha achitti. Isa dhugaa akka carraa ta'e maatiin koollee qarshii 20 nyaatamaniiru. Maatiin kiyya jechuudha. Karaa eenyuu karaa koo. Ani 10,000 maatiin koo 20 waliigala 30 nyaatamne jechuudha nullee. Waa hedduu haasa'uu nan danda'a waa'ee kanarraa. Isa sana mata duree sana ittan fufa booddee. Waa'ee dhagaa kasalaa baafna akkana goona maalootu ta'ee maafiyaan magaalaa Finfinnee keessaa nama nyaataa jirtu lakkoofsa qabdi amma. Iddoo akkasii tokko dhagaan kasalaa argamee isa fe'uuf jennee immoo akkana taanee dhugaadhaa dhagaan kasalaa jira gaaffiin qabu jira bar. Dhagaan kasalaa dhuguma jira. Kurfaa'inni sun yookaan gurmaa'inni suni neetwoorkiin ijaarame sun immoo sirriidha. Leegaalii fakkaata gaafati ilaaltu. Akka inni itti sirrii ta'uu dhabutu jira. Akka inni itti sirrii ta'uu dhabutu jira. Tooftaa isaan fayyadamantu jira jechuudha. Namoota kana gareedhaan erga kurfeessanii booda duuba maal gaafatu qarshii 700 fida iskaavaatirii kireessinaa jedhu. Uummanni qarshii 700 hin qabu. Egaa isintu dadhabe maal isinii goona birrittiin laxettee jechuudha. Dubaayittan si erga jedhanii nama meeqa nyaachaa jiru.
beektu miti inni iyyuu iskaamiidha. Sobaan wanti hundi isaa gaafa namichi eerpoortii ga'ee wanni harka jiru feekii ta'ee deebi'u bilbila isaanii cufatu jechuudha. Birrii isaa fudhataniiru namni of ajjeese lakkoofsa qabaa kanarratti. Maal qaba maatii yoo dhaga'e maal qaba namni yoo dhaga'e waa'ee kanarraa. Kanaaf kan dubbannu waa hedduutu jira isiniin jechuu kooti. Waa'ee teelee qofa miti. Mee akka waliigalaa iskaam kan jedhu kun maali? Iskaam kan jennu kun gowwoomsituudha. Gowwoomsituudha iskaam kan jennu kun. Afaan Oromootiin gowwoomsituu jechaadha. Afaan waliigalaa warri akkasii kun qaban immoo maafiyaadha. Maafiyaa jechuun kan nama gowwoomsu jechuudha mitiiree. Waan ta'e tokko dhugaa sitti fakkeessa. Warri kun onlaayiniis dhufuu danda'u, ooflaayinis dhufuu danda'u. Ooflaayinii suuqii kee bakka hojjettu dhufu. Ooflaayinii lafarra jechuudha. Suuqiuma kee bakka hojjettu dhufu. Jalqaba dhufaniitu kana nu dhiyeessuu dandeessaa siin jedhuun makiinaa tokko fe'achuu barbaannaa jedhu. Makiinaa tokko guutuu fe'achuu barbaannaa. Karaa Suudaanirraa yookaan karaa akkasiirra kontiroobaandiidhaaf barbaadame. Kanaafi gadi qabaadhaan nuu feeta halkan fe'annaa. Waan meeshaa akkasii sana nu dhiyeessi jedhuun. Gatiin nu ittiin sirraa binnu immoo tokko ishee birrii 40 jedhu. Maybe isa dhugaa isaa garuu birrii 10 birrii 15 ta'a wanni sun. Hayyee jedhaan. Amma gatii walii gallaa kan konkolaataa tokko. Kanaafi dhufnee suuqii keetii fe'annaa jedhu. Hayyee jedhaa. Okay, amma mi'a kana eessaan argadhaa jechuu jalqaba. Sababni isaa kaalkuleet godhee birrii 20 buufata waan ta'eef tokko ishee irratti makiinaa tokko guutuu harruma sooroma namichi. Akka isaanitti iskaam nama godhanii isinitti himaa jira. Harruma sooromaa bara. Namichi harruma sooroma. Abbaan suuqii sun. Amma maal barbaaduu jalqabaa mi'a isaan barbaadan sana eessaan argadha jedhee barbaaduu jalqaba. Kana gidduutti isaanumti garasiin namatti ergu. Garasiin namatti ergu. Mi'a akkasiin fudhattaa jedha dhufee ilaalaa. Ammuma yookaan arra galgala yookaan borganama nu dhiyeessita jedhanii itti manii deemaniiru isaan. Mi'aan ni barbaadu jarri wayii tokko makiinaa tokko kan irraa bitan argate waan ta'eef. Makiinaa tokkoon barbaadaa ittiin jedhaan innis. Makiinaa guutuullee hin qabnu eessaa finnaree. Okay, iddoo biraatii barbaannee finnee sii daddaballuuree. Okay, qarshii amma kana galchee ammas feenee sii finna. Yookaan immoo suuqii wanti sun jira jedhamu dhaqanii akka fe'aniif itti manii makiinaa tokkoon sana dhuguma fe'anii fidanii balbala isaa dhaabuu danda'u. Ilaalaa sila birrii 15 isa gurguramu warri amma dhufte kun immoo 35 nurraa bitii ittiin jedhuun. Maaliif jaratti 40tti gurgurata kaayegar. Mi'a sana hundayyuu kan qopheesse eenyu warruma ganama dhufee sirraa binnattiin jedhedha. Na dhageessa. Duuba namichi waan qabu hunda harcaasee konkolaataa tokko bitee kaa'a. Inni eegaa jarriin dhufan. Inni eegaa jarriin dhufan. Waan silaa birrii 15 bitamu 35 biteera. Birrii meeqa nyaatame tokko ishee irratti. Tokkoffaa tokko ishee irratti birrii 20 nyaatame. Birrii liqeeffatee waan ajaa'ibaan argadhee nama gaafatee yookaan immoo liqii baankii fuudhee kan ofirraa qabuuchitti investi godhee tokko ishee irratti birrii 20 isa nyaatanii birrii miliyoonatti lakkaa'amu nyaatamee mi'i makiinaa guutuun fe'amee dhufee suuqii isaa galee mi'i sun immoo tokko tokkoon gurguree fixuu hin danda'u namisarraa fuudhu hin jiru namichi kassarii gabaa keessaa ba'a jechuudha. Offline iskaam warri jennu warra kana. Online iskaam warri jennu immoo jiru isaan immoo dhufu jalqaba dhaabbata ati trust gootu dhaabbata amanamaa tokko maqaa moggaafatu. Fakkeenyaaf Alibaabaa beektu kana namni baay'een Alibaabaa nattuudha jedha. Alibaabaa nattuu miti baay'ee. Warra maqaa Alibaabaatiin kileentii hojjetatan weebsaayitii hojjetatantu hattuudha. Maqaa isaatiin warra daldalantu jira malee inni dhugaadha kan inni hojjetu. Dhugaadha kan inni hojjetu. Biyyoota addunyaa kanarra jira hunda keessatti deliveraansii qaba. Inni isa dhugaatii intinni namaa tokkoyyuu hin nyaatu. Waan namni irraa bitu jechuudha. Isaan onlaayinii qodaa qabatamaa kana gurguru
birrii galchitaa, birrii itti galchite sana booda guyyaa beellamaniitu mi'a sii fidu isaan rakkoon qabani baay'ee. Garuu Alibaabaan hattuudha namni maaliif jedhaa iskaamii maqaa Alibaabbaatiin hojjetutu jira. Amaazoniin addunyaa kanarratti namni wal'aalee eenyu jira. Amaazoon dhaabbata beekamaadha. Kanaafuu namoonni Amaazonii sobduudha yookaan Amaazonii hattuudha jedhee yaada. Amaazoniin akkaawuntii isaatti wanti galee hin jiru inni quban qabu. Garuu maqaa isaatiin kileentii hojjetamedha jechuudha. Weebsaayitii sobaa maqaa isaatiin hojjetamedha. Yerootti Googil gootee gaafattu dhaabbata isa dhugaa sana fida. Kanaafuu gaaraantiidha jettee amantati. Loogoo illee kan namichaa godhatu, waan hunda kan namichaa godhatu. Garuu investi goonaa siin jedhu. Investimentii biyya keessan keessatti barbaanna. Kanaaf immoo qarshii ammana si barbaachisaa siin jedhu. Beektu kana namni wallaalee hin jiru. Dhaabbatoonni akkasii kun maqaa sana qabu jechuudha. Fakkeenyaaf TRX kan jedhu jira dhaabbata addunyaa kanarratti baay'ee beekamaa ta'e. Biyya Ameerikaa keessatti hundaa'ee Adidaasii kan gurguru, Saamsingii kan gurgurudha dhaabbati kun. Mana keessan teessanii biiroo isaatti requestii ergitu, order erga godhattanii booda deliveransiidhaan isin biraan gahaa jechuudha. Mana keessaniin. Amma dhaabbata sana fakkeessanii nuyi kileentii dhaabbata sana jedhanii TRXCT dha jedhanii Itoophiyaa keessa dhufanii nama meeqa kan saaman torbee darbeen guunne kan isaan cufamanii deeman. Yoo tidhattee Googil goote kan jiru TRX isa dhugaa sana bar. TRX addunyaa irratti beekamaadha. Yoo ti addeebitee ilaaltu birrii ammana fidii faranjii wayitu sittaasaa antinirra taa'e dubartiidha yeroo hunda immoo. Yeroo hunda adimiiniin isaanii dubartiidha. Suura bareedaa wayii qabdii sagaleedhaan hin haasoftu. Akka jechuun maa inni asuma Itoophiyaa keessatti maqaa sanaan hundaa'an jechuudha. Namni weebsaayitii hojjechuu beeku foormulaa mataa isaa qaba. C+ maaloo sana namni hojjechuu beeku jechaadha. C++ maal sana daataabeezii akkasii hojjechuu namni danda'u kamiyyuu dhaabbata teelee fakkeessee hojjechuu danda'a. Dhaabbata baankii fakkeessee hojjechuu danda'a. Waan barbaade kileentii wayiitii Googilii irratti uuma. Achirra namoonni dhufanii dhuguma seenanii weebsaayitii sana keessa yeroo isaan galan waanuma jiru waanuma dhugaa sana fakkeessee itti agarsiisa. Isa booda investimentii si gaafata birrii ammana fidisiin jedha. Investi godhisiin jedha. Akkas egaa investii qofa miti egaa waan onlaayinii kun doolaara kuma miliyoona 3tu si qophaa'ee rakkatoota biyya keetii ittiin gargaarta. Birriin kun immoo paak ta'ee teessa si dhufa, eerpoortii dhufa, seekuur ta'ee si bira ga'a. Warri seekuriitii qabu akka hin dandeenyetti ati immoo birrii ammana galchiisiin jedhama. Doolaara 3 miliyoona 3 argachuudhaaf birrii Itoophiyaa 700 galchi, 500 galchi, birrii 100 galchisiin jedhu. Dhuguma seetaati. Omaayyuu shakkiin qabdu nama hudhossitee hojjetta bar namattuu himtu. Erga nyaatamtee booda malee kanatti dubbatu. Onlaayiniidha kunis. Hedduu isaaniiti warra kana godhan. Siqatarraa dhaabbata cimaa tokkotu jira jedhanii mana guddaa wayii tokko dhaqanii kireeffatu. Yeroo murtaa'eef achitti si waamanii konkolaataa dhaabbatu sitti agarsiisanii konkolaataa namaa bakkee dhaabbatudha bar. Kana ooftaa birrii ammana galchii piroosesii hunda sii xumurraa siin jiru. Ji'a tokko kan hin guunne kana keessa kara qeesii tokko qarshii 15,000 nyaatameera. Akkamitti nyaatamee hojii wayii argadhee kanaaf immoo piroosesii tokko birrii na barbaachisee rakkadhee qarshii 25,000 barbaada jennaan 25,000 illee qabu 15,000 isiniin kennaa jedhee 15,000 kenneef edaa inni kana dura'u jarri kun 70 irraa nyaataniiru. 25,000 namarraa 10,000 liqeeffatee 25,000 itti ergee meeqa ta'e 1,500 ta'e 90 dabaltu malee homaa sii gochuu hin dandeenyu jedhaniin. Yeroo inni deebi'ee dhaqu faranjiin isa interviyuu gootee sin jirtu NGO'n sin jiru. Kanaaf uummanni keenya akka jirutti hin jiru. Namni baay'een dhoffatee deema malee folamaa jira, nyaatamaa jira. Anamma isaaf hin liqeesse booddee naa kennee jechuun hin danda'a. Magaalaa Finfinnee keessatti keessumaa ijoollee eebbifamtanii hojii barbaaddan nama meeqatu iskaam ta'aa jirtu dhugaa isaa yoo dubbanne. Kanaaf iskaameriin kun jiruu ilma namaa dukkaneessa. Nama baay'eetu of ajjeese.
nama baay'een lubbuu isaa galaafate. Akka infinity powerii sana fudhadhaa, akka itikii sana fudhadhaa, akka MNG sana fudhadhaa. Hiriyaa koo 850 nyaatame hin beekan. MNG ishee jedhan sanaan. Tokkoffaa hojii hojjetta taanaan maa birrii kaffalta. Mee fakkeenya tokkoon isinitti hima. Nama wayiitu mana isaa siraamikii godhataati immoo geessa siraamikii galchuu danda'udha yoo ta'e namichi siraamikii isaa qopheeffatee si waammate. Gaafa dhatte ilaaltee kana birrii 500 nan hojjedhaa, kana birrii 5,000 nan hojjedha jettee walii galtan. Isa booda tarii uhaalikii maaloo jedhan safartuu sana fudhattee dhaquurraa kanafe meeshaa barbaachisu fudhattee dhaquurraa kanafe namichaa birrii kennitaa dhatte. Birrii kennitaa? Birrii hin kennitu bara. Namichi hojii waan ati hojjettu sii qopheesse gatii ati hojjettu immoo dadhabbii keessii kaffali. Hojiidha taanaan akkas malee birrii kaffalii birrii amma investi godhi akkana investi maalan investi godha. Mootummaan lafa naa kenneera lafa irratti investi godha. Ani immoo birrii ga'umsa qabaa moo doolaara 20 doolaara 800 hojii investimentiidhaaf oola. Maalirratti immoo investi ta'a. Kanaafi hojii warra iskaamiidhaa wanta dubbatamee dhumu miti. Mee arraafi achirraan gara teelee keenya kanaatti dhufaama. Teeleen kun dhaabbata guddaa Itoophiyaa keessatti galii olaanaa galchudha biyya Itoophiyaatiif. Fi nullee baay'ee kan itti fayyadamnu inumaa neetwoorkii biyya kana keessaa kan xiqqoo ittiin falmuu barbaadu warra Safaarikoomiidha. Warra Safaarikoom immoo mataa isaanii gadi qoffaaniiti jiraachaa jiru. Kanaaf dhimma hin qaban. Gaafa barbaadan as baanii birrii biiliyoona 300 arganne bara kanaan hun jedhu eessaa dhufe birriin sun yoo jenne anumaaf isinirra gangalateeti kan inni dhufe. Hayyee daataa keenya daataa nuyi fayyadamne serviziidha yoo jenne tole haa ta'u. Garuu mee siistema isaanii keessaa tokko hojii iskaaminatti fakkaatu jira. Yeroo itti qarshii dabarsitu kooyinii amman argatteetta kooyinii kanaan spiin gochuudhaaf maal godhisiin jedhu. Kottuutti subscribe godhu birrii 3 guyyaatti siin jedhu. Hayyeettee birrii 3 yerooti isaaniif subscribe gootu guyyaatti birrii 3 sirraa kutatu. Kooyinii sii kennan sana immoo waan ta'e spiin godhi siin jedhu waan humtaaraan hin jiru. Hayyee spiin gootaa waan taaraan hin jiru. Zeeroodhuma naanna'ee. Akkamitti zeeroo ta'a? Makiinaatu sii baa akkanootu sii baa jedhanii suura makiinaa wayisitti agarsiisu. Hayyee jettaati birrii ramaddee guyyaa guyyaadhaan birrii 3 kuttaaf. Garuu looteriin sun ba'uusaa ragaan qabnu. Omaayyuu guyyaa isaan baasan hin beennu namuma makiinaa fudhatee raabaduu jedhu dhageenya. Yoo namichi sun soba ta'e yoo namichi sun maqaadhaanuu biyya lafaarra hin jiru yoo ta'e yoo fira isaaniitii baasan yoo ta'e yoo looteriin seeran qabu fakkeenyaaf wanni akkasii yoo kan hojjetamu ta'e looterii biyyoolessaa jalatti hojjechuu qaba. Tarii looteriin biyyoolessaa dhimma kanan to'ata yoo ta'e guyyaatti looteriin sun ba'u uummatatti beeksisaniiti kan inni ba'u. Malee akkasumatti amman teelee deemee gaafadheera warruma head office maal naan jedhanii ay siin baane malee carraan sun ba'eeraa naan jedhan yoom ba'ee eenyutu baasee akkamitti ba'e ani birrii nyaatame garuu immoo carraa sana hin dhabdee nami naan jedhan jiru naa ba'uu qaba miti dirqama garuu immoo carraa sana argachuuf dhabuu koo mirkaneeffachuutu narra jira jechuudha. Kun hojii iskaamii fakkaata. Kun hojii iskaamii fakkaata. Kanaaf kanarraa of eeggachuu iftoomina qabaachuun barbaachisaadha. Warri teelee yoo jiraattan kanarratti yaadannoo kenna. Inni tokko kan. Inni lammaffaa liinkiitu qophaa'a isaan bira ta'e bakkeedha ta'e hin beekne. Teelee birriidha, tuuppiraappiidha, akkana godha, sheer godha, maal godha, birrii ammana fudhadhaa warreedhantu jira. Birrii 42,000 sin bira dhufaan jiru 42,000 argatteetta. Maal gooteetta 42,000 argatteettaan gidduu kana mana nama hundaa macheessee jira. Teeleen quba qabaa kana. Anaanna kanatti mul'atu iskaamiitu maqaa teeleetiin hojjetaa jiraadha kanan jedhaa jiru. Warri kun teelee birrii keessanirraa birrii fuuchuu danda'u of eeggadhaa. Birrii teelee birrii keessanirraa isin qabdan hunda ishee daguuganii ba'uu danda'u. Yoommoo teeleetu liinkii sana ergeen ittiin weebsaayitii keenya guddifna jedhe ta'e maal qaba tola ooltummaa sheer godhaati nu guddisaa yoo jedhan hin guddifnaafi maaf nu gowwoomsan? Maaf nu gowwoomsan? Waggaa 2 fuuldura teelee birriin jalqabuun kana nama sheer godhee birrii 100 kennina sheerii tokkotti hennaan ani sa'aatii tokko gidduutti nama 50 galche qarshicha akkanaa baasan gaafadhe. Isa booda informationii koo hunda fudhatan. Teelee birrii koo maaloo koo hunda fudhatan.
duubarra maal jedhanii guyyaa 14 gidduutti birriin si qaqqabanaan jedhan. Hayyee jedheen eegee guyyaan 14 hin darbee 15 ta'ee 20 ta'ee 30 ta'e. Hin jiru homtoo jechaadha. Iskaam jechuun kanuma waan biraa miti. Yoo kana teeleetu hojjeta ta'e of qusachuu qabaa jechuudha. Dhugaa isaa dubbanna. Maaliif ani dhaabbata keenya dhaabbata itti fayyadamaa jirru yoo qeeqne cubbuudha jedheen ilaalu. Siyaasa jedheen ilaalu kan. Maqaa teeleetiin wanti daldalamu meeqatu jira? Dhaabbata meeqaa subscribe gootanii guyyaatti birrii meeqa sinirraa fudhataa jira? Birrii meeqa sinirraa fudhataa jira? Maali dhaabbanni sun? Eessaa dhufee maal inni galmisaa? Lakkoofsa wayii 9 minaamini waan ta'e jedhanii wanti isinitti erganii birrii 5 birrii 10 isinirraa lat godhan kun maal inni hiyyeessota gargaarra yoo jedhan hiyyeessa gargaaruu isaaniitiif maalitti beennanu? Dhaabbattoonni sobaa baay'een teelee jala gugatanii nama nyaachaa jiru. Kana beeka. Dhaabbattoonni sobaa baay'een teeleedhaan subscribe goosisanii namarraa birrii kutaa jiru. Kanaafuu teeleen itti gaafatamummaa qabaa jechuudha. Eenyu isaan dhaabbanni sun maal hojjetu? Ibsa tokkoon qabani bar birrii ammana kutaa jedhaniis waan guyyaatti wanti jedhu jiru. Yoo subscribe goote kana akkasitti hin goonaa maaloo subscribe goote jechuun birrii sirraa cite ati quban qabdu kaardii keetiin kan inni cite. Kanaafi iskaamiin karaa teelee seenaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qabaadha. Uummatarraa dhaabbachuu qaba. Birrii xinnoo isinitti fakkaata. Akkan itti birriin isaa baay'ee ta'u arge isinitti himu bilbiluma 11 kanaanii unlimited waggaa 2 guutan. Waggaa 2 waggaaf ji'a 5tti bilbilli koo cufame. Maa inni jennaan birrii sirra jiraa naan jedha siistemiin. Maa inni birrii narra jiru? Birrii 2800 immoo maal sitti lakkaa'eera? Amma isa kaffaltutti gadi siin dhiifamu. Kana booddee bayettee deeme maali rakkoon jiru jedhee asuma magaalaa naqamtee deemee gaafadhe. Jennaanii waanuma taate wayii guyyaa guyyaadhaan birrii wayii sirraa citti isheetu sitti lakkaa'e 2800 ta'e naan jedhan. Hayyee jedheen ani namni unlimited fayyadamu kun birrii 2800 kaffaleefi jechuudha. Maal jechuudha akka jechuun gaafan keessa galee dubbii isaa qoradhu waan nammas niin jedhu kanadha. Subscribe gooteetta birrii ammana sirra jira eessaa dhufe birriin sun birriin kun irraa citu kun immoo maal hojjetaa jira biyyaaf? Maal hojjetaa jira? Kanaafi wanti iskaamii duukaa wal qabatu gara uummata kanaatti achi asii qaari'u kun dhaabbachuu qaba. Kama teeleetiinis wanti gara keenya dhufu dhaabbachuu qaba. Kana isin akkamitti ilaaltanii waanuma jedhu irratti dubbachuu fi iskaamii baankii sittan fufa. Baankiidha warri iskaamii isin godhanis jiru. Waa'ee hedduu jechuudha. Isa booda waa'ee offline warra suuqii dhufanii akkas godhanii uummata keenya hoossaa jiran magaalaa Finfinnee keessa deemanii birrii ammana galchii akkana godhi maafiyaa meeqatu jira? Maafiyaa meeqatu jira? Kan dallaalaa warra mana mootummaa keessa hojjetan wajji walitti hidhatanii jiru ilma namaa dukkaneessaa warri jira. Magaalaa Naqamtee keessan jiraadha. Ishee kanarraa waa xiqqoo dubbachuu barbaadayyuu. Yeroo hunda naannoo beenzila buufatan kana naannoo naafxaa buufatanii maaddaa isa jedhan kanatti jeeqamsa jira. Namni wal lolaa nama dhiiguuf argite. Maa inni jedheetan namoota naannoo sanaa gaggaafadha jechuun namni dhiiguun miidhamuun maaf argame nama rukutuun maa inni eewu aboo akkasii kan qabu jedheen ilaala. Yeroo hunda jechuudha. Karaan irra darbee bakka hojii koo deemu maaddaa tokkotu jira. Achitti yeroo hunda nama dhiiguun arga gaafan darbu. Maalinni waan maafiyaa wayii tokkotu achitti ijaarame. Maafiyaadha bara. Achitti ol galtee naafxaa yookaan beenzila buufattee bahuudhaaf birrii kaffaltu qabda. Warri kun ayyama qabu. Maaloo isa jedhan sana uffatu. Uffata seeraa kan tiraafikii fakkaatu sana uffatu. Abbaa fedhe ishee namni waatti dubbatteennan kaballaatti joonjessu. Maal hojjetu jedhee namoota naannoo sanaa gaafannaan guyyaatti nami tokko qarshii 6,000 7,000 fudhatee galaa nama 18 mu nama 16 taanii iddoo kana qofatti ijaaramanii jiru. Namaa inni warri kun maaloodha maqaa isaanii siniin na'u abaluudha akkasoodha jedhanii maqaa isaanii dhaame. Ani gaaffii keessa galee jechuudha.
Fakkeenyaa fi warri konkolaataa wal harkisu kanaan deemanii fe'atanii deemanii gara birrii 1,500 kaffaluu jedhan ol galanii buufachuudhaaf. Warri amma baajaajiin illee gara birrii 200 300 kan isheen kaffaltu ol galtee buufachuudhaaf. Waan akkasiiti jechuudha wanti isaanii maal jedhan suni. Isa booda waaqni isaa eebbisu namichi kantiibaa magaalaa kanaa ta'e sun dhufeetu rakkoon akkasii akka jiru odeeffannoo dhaga'e natti fakkaata. Konkolaataawuma giddugaleettii wayii fudhateetu manatsarii godhatee maaksii fuulatti afaanitti godhatee deeme. Ol gallee buufannaa jennaan birrii 1,500 fidii ittiin jedhaniin. Lakkeedhee birrii 50 baasee kenneefi kun isin hin ga'u jedhee gaafate. Hin ga'u maal abbaa ishee godhatti kun immoo eessaa dhufte isheen jedhanii gafuudhanii reebuuf ka'u. Hayyeen buufadhu jedhee ofirra naanneffate. Dhaqee nageenya magaalaa Naqamtee guutuu walitti qabee mariisisee bakka isaan jiranii dhaqaa tasa isaan balleessaa warra achiin deemneettu immoo qabaayidha hamma nagaatu bu'ee jechuudha naannoo maaddaatti. Dhuguman isiniin jedha magaalaa Naqamtee keessatti nagaatu bu'e. Eessaa akka isaan yaa'an hin beektu. Waan jaallatanidha kan isaan hojjetan. Kan akkasii kun magaalaa Finfinnee keessa meeqatu jira har'a? Kan akkasii kun magaalaa Adaamaa keessa meeqatu jira har'a? Karaa adda ta'e garuu paaworii wayii qabu. Waan fedhe si gochuu danda'u. Kaffali siin jedhu yoo ti kaffaluu baatte kaballaa sitti joonjessu. Rakkoon akkasii uummatarraa dhaabbachuu qaba. Ani kantiibaa magaalaa Naqamteedha baay'een appreciate godhee jechuudha. Hamma guyyaa har'aatti karaa namarra deemu irratti dhiigni dhangala'ane jechuudha. Namni utuu rukutamuu nagarree. Nagaa isaatiin waraabbatee ba'a jechuudha. Kanaafi maafiyaa meeqatti ijaaramee jiru ilma namaatti taphata. Isati ji'attuu birrii 600,000 argachuu dhabdu inni guyyaa tokkotti 600,000 fudhatee dhaqee yoo barbaade ittiin burundoo isa jedhan sana muraa yoo barbaade ittiin biiraa dhugaa waan fedhe jiru ilma namaa dukkaneessaa oolachi taa'e. Maafiyaan ayyama baafattee jiru ilma namaa dukkaneessitu meeqatu jira biiroo balbala dhaabattee. Kanaaf uummanni keenya kanarraa of eeggachuu qaba ilaalcha jedhuun qaba. Fayyaa ta'a namoonni asirra jirtan yaada keessan akka kennitanii fi jalqabuma irratti karaa anamma isinitti hime kanaa tarii gaaffis yoo qabaattan yaada irratti kennuus yoo barbaaddanii carraa isinii kenna. Ani ibsa koo xumuree jira jechuudha fayyaa ta'a.